kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa barnoota keemistirii keessahuu koorsii remedialatti walitti deebinee jira. Sababiin isaa akkuma yeroo darbe barattoota remedial irraa kilaasii keessatti koomantii fudhanne chaaptara 4 waa'ee solution irraa jalqaba osoo nu eegaltee jettanii filattan waan ta'eef maaliif jennaa yeroo darbe isin warroonni amma remedial taatanii yuunivarsiitii garagaraa irra jirtan poorshiina keessan kan kutaa 12 irratti waa'een solutionii kitaabni jijjiiramee injiru waan ta'eef garuu moojulli isinii qophaa'ee yuunivarsiitii irratti barataa jirtan moojula haaraa osoo hin taane moojuluma warroota isin duraati waan ta'eef kanaafuu kallattimaan amma waa'ee solutionaa waliin eegallee kan waliin barruutaa jechuudha. Qormaanni keessan baay'inaan waa'ee solutionaa kana wal qabatuu danda'a waan ta'eef akka barattoota barreen gaddarrallee information fudhanneetti waa'een solutionaa as keessatti qormaata remedialaa yeroo darbe qoraman keessatti persentii guddaa qabaata waan jedhanii dubbataniif sababa kanaaf kanuma kan waliin barru ta'a jechuudha. Kallattimaan gama barnoota keenya har'aatti isin dabarsaa jechuudha. Kanaafuu solutionaa kana uumuudhaaf nuti steepota gurguddoo sadi keessa kan dabarruudha jechuudha. Steepin gurguddoon sadan nuti keessa dabarru solutionaa kana uumuudhaaf maali? Tokkoffaarratti steepin tokkoffaan solvantii maal ta'ee jiru densi ta'ee jiru yookaan rukkatee jiru yookaan paakdi ta'ee jiru kana maal goona expanded goona akka inni adda faffaca'u takka exparse yookaan sparse ta'u goona jechuudha. Expanded isa goona erga solvantii rukkate kana expanded goone steepii lammaffaarratti wanta goonu akkuma kana akkuma steepii tokkoffaa soliyuutii paakdi ta'ee jiru sanis maal goona sparse goona yookaan expanded goona adda babal'ifna yookaan akka inni faffaca'u goona isa rukkate san. Erga steepii kana lamaan xumurre steepii sadaffaa gama lamaan raawwanne steepii sadaffaan kun gama lamaan raawwata. Gama tokko maal goona soliyuutii expanded goone kana ni finna erga finne asillee mootu solvantii expanded goone kana ni finna jechuudha. Waliif finne lamaan isaanitu gaafa wal keessa na'in takka humootu mix walitti goone bulbulamuu isaatiif haala mijeessine jechuudha. Kanaafuyyuu gama kana maal finna bulbulaa expanded ta'e yookaan faffaca'ee jiru finne gama kana immoo bulbulamaa faffaca'ee jiru finne walitti deebisne gaafa walitti deebisnu dursaa'u expanded ta'ee jira maaliif kontaaktiidhaaf mijate jechuudha. Kontaaktii yoo hin jiraanne surface area isaa babal'isne jira. Surface area solid solvantii kana gaafa exparse yookaan expanded goone surface area isaa babal'ifne surface area isaanii babal'ate taanaan immootu kontaaktiin isaanii increase ta'a jechuudha. Walitti bu'iinsi yeroo walitti bu'iinsi kun raawwatu solid solvantii yeroo walitti bu'iinsa guddaa gaggeessa solutioniin uumamaa jechuudha. Solutioniin uumamu sun immootu mixture akkamiitiin uumama kan jedhu gama gadiitti kan waliin ilaalu ta'a. Kanaafuu steepii sadaffaa kanarratti jara lamaan walitti finne amma inni isin agartan kun maal jedhama? Solution jedhama jechuudha. Solution akkanaa kaama isin ijaan argaa jirtan kuni solution akkamiiti takka mixture akkamiitti solution nuu kenna kan jedhu homogeneous mixture dha jechuudha. Yeroo kana kanaafuu kallattimaan fakkii kanarraa ergaa gana hubattan gama introduction partiitti isin dabarsa jechuudha. Most of the materials around us are what mixture jedha. Materialli naannawa keenya jiru takka iddoo nuti jiraannu irratti argaman hedduun isaanii mixture takka makaadha jedha. Garuu makaa akkam ka ta'e takka makaa akkamtu moo solution ta'a kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafu amma wanti inni kanarraa ka'eef dursa solution beekuun dursa maal beekuu qabna mixture beekuu qabna. Sababiin isaa solution gosa mixture keessa isa tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaafu maal jennaani homogeneous mixture jennaan maalidhaan solution hiikuu jirra. Homogeneous mixture also known as what solution jedha. Kanaafu homogeneous mixturein karaa biraatiin maal jedhamee beekameedha? Solution nuti baannu kan maal expanded solvent fi expanded solute walitti dhufee steepii sadaffaarratti uumame sani jedha. Kanaafu solution is jedha. Amma solution karaa lamaaniin tokkoffaa homogeneous mixture jennee ka duubaa kanallee yoo hin dandeenya. Lammaffaarratti immoo karaa fuulduraatti illee maal jedha? A mixture that is what uniform in its what properties throughout a given sample jedha. Kanaafu makaan uniformii ta'e wal fakkaataa ta'e maal keessatti property isaa keessatti kan amalli isaa wal fakkaataa ta'e given sample jiru takka sample kennameef san keessatti yoo amala wal fakkaataa qabaate makaan amala wal fakkaataa qabu amala keemikaalas haa ta'u amala fiizikaalas amalli isaa sample kenname san keessatti wal fakkaataa ta'e taanan makaan akkasii suni maal jedhama? Makaa homogeneous jedhama yookiin immootu maqaan isaa solution jedhama jechuudha. Kanaafuu yoo hiikkaa solution isin gaafata solution is
a homogeneous mixture, not heterogeneous mixture, not suspension, not colloid, but it is homogeneous mixture in which its component is uniform through chemical and physical property taha jechuudha. Kanaafu inni itti aanu there are various practical reasons for preparing solution. Solution kana ho takka homogeneous mixture kana maaltu akka qopheessinu nu taasisa, takka sababoonni qopheessuu barbaachiseef maali kan jedhu sababoota hedduu jira jedha. Practical reasonota hedduu jira akka maal goonu kan nu dirqu takka kan nu ajaju preparing solution kana akka qopheessinu kan nu taasisu sababoota hedduu jira. Sababoota san keessaa tokkoffaan for instance most chemical reaction are what run in a solution. Chemical reaction onni hedduun isaanii maal keessa waan socho'u takka follow ta'uu danda'an qofaaf jedha solution. Kanaafuu nuti amma keemikaalota adda addaa tokko akka isaan run ta'an takka akka follow ta'an yoo barbaanne dirqama maal qopheessuu fi qabna solution qopheessuu fi qabna jechuudha. Kanaafuu one of the reason which let us or which enable us to prepare the solution is what most of the chemical reactions are what run or follow in a solution rather than in another mixture. Mixture biro cala mixture homogeneous ta'e takka kan solution jedhamu kana keessa yaa'a chemical hedduun. Kanaafuu yaa'a chemicalota hedduu kana gaggeessuudhaaf dirqama maal qopheessuu nu gaafata solution qopheessuu nu gaafata takka homogeneous mixture qopheessuu nu gaafata jechuudha. Kuni yoo qormaata irratti isin gaafate sababa tokko solution akka nu qopheessinu nu taasisu keessaayi jechuudha. Kanaafuu solution have what specific useful properties jedha. Kanaafuu solutioniin arma olitti baannu kun takka homogeneous mixturein kun specific useful property qaba jedha. Property murtaa'aa barbaachisaa ta'e qaba jedha. Propertiin sun garuu akkam ta'uu qaba uniform kan ta'e jechuudha. Uniform specific and useful property qaba jechuudha solution. Inni sun maali ka jedhu fakkeenyaaf ilaallu example kana ilaallu. When gold is used for making a jewelry nuti jedha fakkeenyaaf amma jewelry takka hummotu warqii namni mormatti godhatu kana gold irraa yoo uumuu barbaanne jedha yoo hojjechuu barbaanne we have to what we have to mix it with what a small amount of silver jedha. A small amount of silver wajjin maal gochuu qabnedha walitti dabaluu danda'uu qabaannaa jedha. Kanaafuu amma asitti gold fi silver walitti gaafa mayne maal arganna gold silver alloys waan jedhamu arganna. Gold silver alloysin kun immoo maal jechuudha jewelry kan irraa argamudha jechuudha. Warqeen mormaa takka immoo geeba mormaa kana dalaguudhaaf gold fi silver walitti dabala. As keessatti gold maali silver maali kan jedhu laal. Silver amma as keessatti maayini solute dha. Gold immoo maayini solvent dha jechuudha. Jara kana lama walitti daballee erga jara kana lama walitti daballee booda gold silver alloys laaqii warqii fi meetaa kan jedhamu arganna jechuudha. Kanaafuu as keessatti warqiin solvent dha, meetaan immoo solute dha. Jara lama walitti daballee geeba mormaa takkaa'u gold silver alloys kan jedhamu arganna jechuudha. Amma isa kana erga arganne gold silver alloysin kun amma solution laaqii solution jechuudha. Are not what only harder than what pure gold. Inni kun pure gold caala gold silver alloysin kun maalidha warqii qofa caala takkaa'u warqii fi isa yoo wal bira qabne warqii qulqulluu fi meettan ka wal keessa laaqame warqii meetta wal keessa laaqame wal bira qabne kamtu irra hardari jennaan gold silveriitu irra hardari. Kanaafuu property la solutiona keessa tokko maayini componentii kophaa jiru san irra harder dha jechuudha. One of the properties of solution is what the solution is harder than the solvent alone or the solute alone ta'a jechuudha. Solute caala yookaan solvent caala maayini jajjaboodha jechuudha tokko. Lammaffaratti but they also what kana qofaa miti jedha irra jabaachuu qofaa miti but they also melt at lower temperature. Ammallee temperature xiqqaarratti baqan. Temperature xiqqaarratti baqa solution maal caala solute fi solvent san caala jechuudha. Are therefore what easier to cast. Ammallee mootu follow gochuudhaaf takka cast direct gochuudhaaf illee salphaadha jedha. Kanaafuu one of the properties of solution which makes it odd from the solvent and the solute is what? One, it is harder than its component. One, the second, it needs a low temperature to melt. Second, the third one is what? It is easier to cast or easier to what?
run or flow dha jechuudha. Kanaafuu amalli kun sadan specific property component specific property solution component isa irraa adda godha. Component isa yoo jennu solid fi solvent inni irraa ijaarame san irraa amalli beekamaa fi murtaa'aa ta'e kan solution adda godhu kana sadan jechuudha. Tokkoffaa hardariidha, lammaffaa temperature xiqqaa barbaadameelti ta'u, sadaffaa irratti mootu follow gochuudhaaf illee salphaadha jechuudha. Kun property solutioniti jechuudha. Inni itti aanu homogeneous and heterogeneous mixture jedhama. Mata dureen itti aanu makaa wal fakkaatoo fi akkasumas immoo makaa garagaraadha. Takkaa'u makaa gosa tokkee fi gosa adda isa jennuun san jechuudha. Duraan mixtures are what combination of two or more substances in which each substance retains its what O1 chemical identity and hence it is what O1 property. Kanaafu mixture makaa jechuun walitti dabalamiinsa substance takkaa'u wanta lamaa fi lamaa olii kan maal ta'e achi keessatti substance sun retains its O1 chemical identity. Ka substance sun achi keessatti amala keemikaalaa mataa isaa danda'e qabaatuu danda'uu fi akkasumas immootuyyuu hence it is O1 properties. Akkasumas immootu amaloota mataa isaanii san kan maal gochuu danda'an gonfatuu danda'anidha. Kanaafuu maqaa haala saniin clean air akkasumas for example jedhee maal jedha consists of what many elements. Fakkeenyaaf clean air kanaafuu dhaan clean air kun one of the mixtureidha. Maal of keessaa qaba jedha consists of many elements jedha. Elementi hedduu fi akkasumas compound hedduu of keessaa qaba jedha. Physically mixed together compound fi elementiin hedduun kun walitti dhufee compounding sun akkam yookaan elementiin sun akkam oxygenidhaan, nitrogenidhaan, carbon dioxide, noble gas, water vapor fi kanneen biroo fakkaata walitti dhufanii maal nu kennanii clean air nu kennan. Kanaafuu inni kun maal irraa uumame combination of two or more than two substance irraa uumame jechuudha. Kanaafuu isa kana makaa jennaani. Makaa gosa tokkeeti moo gosa addeeti ka jedhumuutu gama gadiitti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. There are two broad classes of mixture jedha. Gosoota makaa gurguddoo lama jira. Makaa gosa tokkee fi gosa addeeti kan duraan beekta waan ta'eef. Asirraa homogeneous mixture is what? A mixture in which a composition of the mixture is the same throughout jedha laala. Makaan gosa tokkee kun gosa makaa keessaa isa tokko ta'ee kan composition mixture isaa takkaa'u makaa isaa sun maal ta'edha? The same throughout ta'edha. Throughout kun maaliif deebi'a? Throughout maali component isaa akkasumas immootu property physical isaa ta'u chemical. Kanaafuu amala chemical fi physical isaa keessatti yoo wal fakkaatu ta'e our naked eye dha yoo adda baasuu kan hin dandeenye ta'e takkaa'u no visible boundary yoo keessatti arguu hin dandeenye maka akkasiisanii maal jennan homogeneous mixture yookaan maqaan isaa inni biroo maal jedhama solution jechuu ni dandeenya jechuudha. It has what no itiin tun maal bakka buute homogeneous mixture bakka buute. Kanaafuu homogeneous mixture no visible boundary dha. Boundary kun maal fi maal gidduu ka jiru boundary solidity solvent irraa adda baasuu ni dandeenyu jechuudha. Yoo inni boundary tokkollee solidity fi solvent adda baasuu hin dandeenye fakkeenya sukkaaraa fi bishaan walitti naqxanii boundary tokkollee ka isin bishaan keessatti erga naqxan kun sun sukkaara erga inni bulbulamee geeffame kun sukkaaraa kun bishaan eettanii adda baaftanii ka ijaan mul'atu hin jiru jechuudha yoo microscope hin taate malee. Kanaafuu homogeneous mixture takkaa'u solution case there is no visible boundaries which separate what solid from the solvents or solvents from the solid kan jennunda because the components are what mixed as individual atoms. Kan sababiin isaa wanti boundary kun mul'anneef componenti lamaan sun solid fi solventiin sun akka individual atomii takkaa'u atomii kophaatti yookaan ioni kophaa ta'ee fi kanneen kana fakkaatanitti waan bulbulamaniif jechuudha. Akka substance tokkotti waan isaan bulbulamaniif adda baasuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu akka molecular tokkotti akka atomii tokkoo fi ioni tokkotti bulbulamanii solid fi solventii kana jennee boundary ija mul'atu argine adda baasuu hin dandeenyu. Makaa akkanaa kanaan maal jennaan makaa gosa tokko yookaan solution jennaan jechuudha. Inni itti aanu mootu makaa gosa adda yookaan heterogeneous mixture kan jennudha jechuudha. Heterogeneous mixture has what one or more visible boundaries between the components. The componentiin tun maaliif maalidha? Solid fi solventidha jechuudha. Kanaafuu heterogeneous mixture takkaa'u makaan gosa adda kun makaa akkamiiti jennaani makaa visible boundary ija keenya mul'ataa ta'e lamaa fi tokkoo fi sanaa ol maaliif maal gidduu jiru componenti isaa solid fi solventii gidduu jiraate solidin kana solventiin kana jennee boundary sanarra dhaabbannee adda baasuu yoo dandeenye makaa akkasiisanii maal jennaani makaa gosa adda jennaa yookaan heterogeneous mixture jennaani. This it is composition is what not uniform. Kanaafuu erga inni visible boundary qabaate composition isaa maalidha jechuudha not uniform dha takkaa'u
nan uniform dha jechuudha. So uniform ta'e boundary hin jiru ture. Kanaafuu heterogeneous mixture in tokkoffaa irratti composition isaa not uniform dha. Visible boundary tokkoo fi sana ol qaba. Akkasumas each component is particle can be what detected by what our naked eye or with magnifying glass. Magnifying glass yookaan microscope fi akkasumas ija qullaa kennanillee maal gochuu dandeenya solid if solvent sana adda baasuu dandeenya. Achi keessa galaalee kun solid dha kun solvent jennee adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf cirracha fi bishaan yoo walitti naayinu taate hin bulbulamu waan ta'eef achi bishaanuma keessa galaalee sun cirracha kun bishaan jennee ija kennanis akkasumas immoo magnifying glass dhaan adda baasuu ni dandeenya jechuudha. If sand is mixed with iron filling jedha. Fakkeenyaaf sandiin tokko takka ummootu cirrachi tokko yoo ironii wajjin kan guutamu ta'e walitti makamu ta'e sand grains and what the iron fillings remain separate jedha. Kanaafuu grainsin takka firiin cirrachaatti fi akkasumas immoo firiin ironii takka ummootu fillingiin ironii sun adda ba'ee mul'ata jedha ija kennaan. A typical solution consists of at least two substances jedha. Kanaafuu solutioniin tokko jedha. Solutioniin sirrii tokko takka solutioniin dhugaa tokko. A typical solution jechuun special solution jechuudha. Special solutioniin tokko yoo xiqqaate maal qabaachuu qaba jedha. Componentii lama qabaachuu qaba jedha. Componentii lamaan sun kamii fi kamii solute fi solventii baana jechuudha. Asirratti a substance in a smaller amount called the solid jedha. A substance in a smaller amount called the solid jedha. Kanaafuu substance a smaller amount of keessa qaba akka solid itti ilaalama jedha. Gaafii reefu warma olitti isinii tuqesan jewelry yoo dalaguu barbaanne gold fi small amount of silvery walitti maynaa jenna. Kanaafuu small amount of silvery gaaf jedhe silveriin amount xiqqaadha waan ta'eef maal taaree achi keessatti lamaan isaaniitu maalidha jajjaboodha. Gold illee jajjaboodha silver illee jajjaboo. Jajjaboo lamaan san keessa garuu ka hammaan xiqqaa ta'e soliitudha ka hammaan guddaa ta'e mootuyyuu maalidha solventii ta'a achirraa akka hubattan jechuu gaafii arma olitti isinii tuqesan. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan tokkoffaa irratti a typical solution takka special solution sirrii kan jedhamu tokko componentii lama qaba yoo xiqqaate solid fi solventiidha. Akkamitti adda baafnaa kana kan jedhu fakkeenyaaf yoo dhangala'oo fi jajjaboo ta'e yeroo hedduu takka most of the time solventiin takka wanti dhangala'oo ta'e sun liquid partiin yoo wantichi solidii fi liquidii walitti makame liquidiin akka solventiitti fudhatama hammi xiqqaate guddate maaliif jennaan water is or liquid is universal solvent waan ta'eef jechuudha. Garuu yoo jajjaboo lamaan ta'e yoo lachuu jajjaboo ta'e solid solution yoo ta'e kaminni kan nuti akka solventiitti fudhannu fi akka solutioniitti fudhannu gaafii jedhuuf immootu ka hammaan xiqqaa ta'e soliitii ta'a ka hammaan guddaa ta'e immoo jajjaboo lamaan san keessaa solventii ta'a jechuudha. Kanaaf asirraa ilaaluu danda'u qabaatanii if both substances are solid then a substance in a smaller amount called what the solid and dissolved in a larger amount of what another substance known as what solvent. Kanaafuu yoo componentii lama substance lamaan sun solidii ta'e fi akkasumas liquidii ta'e wanti isin beekuu qabda yoo lachuu dhangala'oo ta'e fi lachuu jajjaboo ta'e ka hammaan guddaa solventiidha ka hammaan xiqqaa soliitii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma itaanoolii fi alkooliin yoo ka walitti makamu ta'e takka humootu watarii fi alkoolii yoo ka walitti makamu ta'e itaanoolii yoo ka walitti makamu ta'e lachuu liquididha. Liquid waan ta'eef ka hammaan guddaa ta'e maalitti lakkaa'ama solventiidha ka hammaan xiqqaa ta'e immoo soliitiitti lakkaa'ama. Garuu yoo mootu solid liquidii ta'e yeroo baay'ee maaltu akka solventiitti tajaajila liquidiin akka solventiitti jajjaboon sun immoo akka soliitiitti. Garuu yeroo solidii fi liquid ta'e yoo wal fakkaate componentii lamaan ka irra guddaa ta'e solventiidha ka irra xiqqaa ta'e mootuyyuu soliitii jennee bira dabarra jechuudha. For example, the physical state of solution containing 14 grams of table sugar and 13 grams of water is liquid jedha. Asirratti physical state of solution kanaa jedha. Kamaali table sugariin takka'u sukkara jajjaboo ta'e giraama 40 fi akkasumas immoo maali watarii giraama 30 keessa maalidha jedha watarii liquididha. Ammas keessa wanti nuti ilaallu sukkaarri guddaadha. Garuu mootuyyuu maalin xiqqaadha bishaan xiqqaadha. Amma xiqqeennaaf guddinna ilaalla as keessatti maal laalla isteetii isaa laalla. Kuni sukkarri maayini solidiidha. Garuu watariin immootu maayini liquididha. Kanaafuu amma as keessatti liquidin solventiidha. Hammi isallee xiqqaatu. Sukkarri garuu maal ta'a soliitii ta'a. Garuu osoo wantichi kun solidii ta'e yookaan liquidii ta'e maal irratti consider tana xiyyeeffannaan kenna maali hamma isaa irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Maaliif isteetii wal fakkaata waan ta'eef. Garuu yoo isteetii jalqaba wanti nu irratti xiyyeeffannu kompoonentii soliitiif solventii adda baasuuf
physical state isaati. Physical state jara yoo garagara ta'e liquid if solid yoo ta'e liquidin hamma ilaallu waan ta'eef liquidin solventidha. Solidin immootu maal ta'a solid ta'a jechuudha. Yoo garuu immootu jalqaba irratti physical state ilaalee physical state wal fakkaate step lammaffaa irratti maal laallaa nuti hamma isaa laalla amount isaa laalla ka amount guddaa qabu saniin solvent enne ka amount xiqqaa qabuun immootu solute jennee bira dabarraa jechuudha. As keessatti amma amount ilaallu physical state ilaalla physical state yoo laalle jalqabuma irrattuu ni arganna ka liquid ta'e solventidha kan mootu solid ta'e immootu sukkaarri solid ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo suspension and solution jedha. Suspension of solution jedha. Mee jara kana lamaan compare and contrast taagonu. Suspension are what? Heterogeneous mixture composed of what? Visible particles. But solution is what? Homogeneous mixture composed of what? No visible particle ta'a jechuudha. Laala asumatti garaagarummaa isaa adda baasaa deemuu danda'u qabatta. Suspension heterogeneous mixture idha. Maal irraa visible particle irraa ijaarama. Kun immootu solution homogeneous mixture idha. Maal irraa ijaarama invisible particle takka uniform component irraa ijaarama jechuudha. Inni lammaffaan the suspended particles appear cloudy and settle down in due to what course of time illee maal ta'a suspension ta'a. Suspension jechuun ammallee suspended particle jalatti galee duumessa fakkaatee mul'atu. Kan maal ta'u settle down ta'u ammallee jalatti ittitu due to what course of time dheerina yerootiin takka yeroon dheeratuun yeroo dheeraadhaaf waan tokko walitti naqxee keettee waan walitti naqxe san keessa sababa dheerina yerootiin wanni tokko jalatti galee ka jalatti gale sun akka duumessaa ta'e kan nutti mul'atu taate inni suni solution osoo hin taane maal inni suspension jennaan jechuudha. Kanaaf when magnesium hydroxide or called milk of magnesia aannan magnesia takka magnesium hydroxide is shaken with water yoo bishaan waliin wal keessa makame takka wal keessa naqame jedha. It forms a suspension jedha but not forms solution. Solution nan uumu garuu maal uuma jedha suspension uuma jedha jalatti galee maal ta'e cloudy ta'e nu mul'ata jechuudha. Inni sun Kanafu one of the examples of suspension is what? Magnesium hydroxide plus what? Water, or the mixture of magnesium hydroxide and the water is known as suspension rather than what? Solution jedhama jechuudha. Sababbiin isaa mulu walitti makamuu hin danda'u heterogeneous mixture dha waan ta'eef jechuudha. Jalatti gala magnesium hydroxide kun waterii gara jalatti galee chloride ta'ee nutti mul'ata jechuudha. In a solution, the dissolved molecules or ions are what? Invisible jedha. Solution keessatti dissolved molecule sun takkaa'u ion sun yookaan atomiin sun maalidha? Invisible jedha. But in the case of suspension, it is what? Visible taha. They do not what? Settle out on what? Standing jedha. Ammallee mootu meeshaa dhaabbatu tokko keessatti takkaa'u meeshaa solventii keessa jiru tokko keessatti jalatti galee nutti hin mul'atu jedha. Garuu suspension jalatti galee chloride party fakkaate nu mul'ata jechuudha. Haalaan lu fakkeenyaaf isa kana ilaala. Inni jalqaba irra kun solution inni isin argu jirtan kun gama jalatti ilaala. Wanni tokko wanni chloride ta'ee nutti mul'atu hin jiru. Garuu isa kana ilaala fakkeenyaaf. Inni kun solventiidha. Inni kun immoo inni jalatti galee party kanaan nu mul'ata jechuudha. Maal ta'e chloride ta'e. Kana lamaan adda baasuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf party jalaa kana adda baasa. Wanni adda baasuun tokko hin jiru. Isa kana garuu inni kun kallattumaan diimadha. Inni kun immoo yelloodha jechuudha. Solventiin gubbatti galee soliitiin immoo jalatti galee jira jechuudha. Chloride ta'e duumessa ta'e nu mul'atee jira jechuudha. Asitti garuu inni solventii kunii fi inni kunillee almost the same dha jechuudha. Wal fakkaata. Kanaafuu inni kun suspensionidha. Inni kun immoo solutionidha jechuudha. Kun garaagarummaa jarri lamaan qabanii yoo ta'u. Inni itti aanu mootu colloidino. Colloidin suspension fi solution irraa maaltu adda isa godha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Colloids exhibit properties intermediate between those of suspension and the solution. Colloidin kun immoo neither it is neither suspension nor solution but it intermediate between the solution and malta suspension ta jechuudha. Inni kun solution is miti suspension is miti garuu amala jara lamaan average ta'e takka amala jara lamaanii giddu galeeffate kan qabatudha jechuudha. Jara lamaan giddu galeeffata. Partiin gariidhaan maalis fakkaata? Solutionis fakkaata. Partii gariidhaan immoo maalis fakkaata? Suspensionis fakkaata jechuudha. Kanaafuu inni kun amala suspensionaa fi solution gidduutti giddu galeeffame kan qabudha malee percentii guutuudhaan takka 100% maal jechuunis hin dandeenyu, solution jechuunis hin dandeenyu, akkasumas percentaa guutuu suspension jechuun hin dandeenyu jechuudha. They are small enough and do not settle down. Laal. Inni kun small enough ta'uudhaan maal fakkaata? Amma baay'ee xiqqaa ta'uudhaan solution fakkaata. Garuu do not settle down ta'uudhaan illee
maal fakkaata suspensioniin maal jenna settle down ta'a jenna kuni garuu maal jenna settle down hin ta'u jenna settle down ta'uu dhabuu fi small enough ta'uudhaan immootu maal fakkaata solution fakkaata and appear clouded anoo maal fakkaata suspension fakkaata jechuudha asirratti small enough ta'uu fi do not settle down ta'uun amala duraa kana lamaaniin maal fakkaata solution fakkaata amala kana lamaaniin amalaan irra mare kana lamaaniin maal fakkaata solutioniin maal jenna reefu do not settle down jenna kanaafuu solution fakkaata amala kana small enough illee maal fakkaata solution fakkaata jechuudha garuu appear clouded ta'uudhaan takka opaque ta'uudhaan immootu maal fakkaata suspension fakkaata jechuudha kanaafuu amala duraa lamaan kanaan solution fakkaate amala itti aanu kanaan immoo clouded fakkaachuuf yookaan opaque fakkaachuudhaan immoo suspension waan fakkaateef 100% solution jennu 100% maal jennu suspension jennu amala jara lamaanitu ni qaba waan ta'eef jechuudha alle they are what very dilute yoo qajeellotti bulbulame malee mali clouded fakkaachuu kana takka opaque fakkaachuu kana hin dhiisu jechuudha yoo garuu qajeellotti humnaa ol yeroo dheeraadhaaf kan bulbulamu ta'e mootuyyuu for a long period of time yoo kan bulbulamu ta'e clouded kana dhabuu danda'a takka opaque appearance kana dhabuu danda'a jechuudha kanaafuu amala lachiituu ni qaba jechuudha sababa sanii maal jedhan cloud exhibits the properties or contains the properties intermediate between those suspension and the solution sababa saniif jenneen jechuudha like a solution jedha laala asirratti laala like a solution colored can be gaseous liquid and solid amalli biraa inni solution wal fakkaatuun akkuma solution maal qabaachuu danda'a gaasii qabaachuu danda'a liquid solid qabaachuu danda'a jedha akkasumas immootu colors are what colloidal mixture colloidin kun colloidal mixture ida composed of what air and water droplets that are what small enough that they do not settle out jedha baay'ee xixiqqaa waan ta'eef jalatti galee mul'achuu hin danda'u maalirraa ijaarame jedha eerii qilleensaa fi akkasumas immoo water droplet copha bishaanirraa kan uumamee fi akkasumas ruqoon isaa takkaa'u qabiyyeen isaa baay'ee xixiqqaa waan ta'eef jalatti galee dandeettii mul'achuu san hin qabu jechuu baay'ee xixiqqaa waan ta'eef jechuudha kanaafuu asirraa ilaaluu dandeettan jedha the light beam is not visible as it is what passes through a true solution jedha laala amma maaliif maal wal bira qabu jira gara olitti maal wal bira qabne solution of suspension asitti garuu solution afi maal wal dorgomsiisu jira colloidii wal dorgomsiisu jira isa kana keessatti maal jedha the light beam is not visible as it passes through a true solution left jedha but it is clearly visible as it passes through colloidal mixture jedha laala colloidal mixture keessa maaltu ni darba jedha electric lighting takka visible lighting ni darba jedha colloid keessa garuu solution keessa mootu no visible as it passes through a true solution jedha visible as keessa fakkeen solution kana keessatti amma wanti visible ta'e jiru garuu as keessatti mootu visibility ni jira jechuudha isa kana keessatti ilaala garuu isa kana keessatti yellow part da wanti tokko wanti keessan lighting darbuu danda'u hin jiru jechuudha kanaafuu garaagarummaa colloid fi solution keessa akka cuunfatte dhumarratti solution keessa there is no visible passes through a solution ida but in the case of colloid there is what clearly visible line or visible light which passes through the colloidal mixture ida sababin isa heterogeneous mixture waan ta'eef kun homogeneous mixture ida keessa darbuu hin danda'u jechuudha line kanaafu yeroo itti aanu partii kanarra solution process kan jedhurra kan walitti deebinu taha kanaafu partii kanarra yoonif waa kan hubataniif akkasumas isinitti tolu taate partii kanarratti comment share like subscribe gochuu hin dagatina yoo partii kanaan kan isinitti tolu tahe partii lammaffaatiin gammachuudhaan kan walitti deebinu ta'a hanga saniif galatooma jiraadhaa nagaan nuuf tura isiniin jenna keessaa barattoonni remedial partiin kun isiniif dalagame waan ta'eef akka hordoftanii waan irraa hubattanis abdii qabna isiniin jenna